Mareeho hayyee gadaan qofaa gabbina qamar booda itti deebina kan isin afeeru ta'a xumura irratti kabajamoo daawwattoota koo akkam jirtan nagumaa har'as akkuma baramee odeeffannoowwan adda addaan isinii qooda odeeffannoowwan har'a isiniif qooduu lakkoofsaan sadiidha inni jalqabaa dhimma wayyaanee irratti xiyyeeffata wayyaanneen haleelamaa jirti raayyaa ittisa gooticha keenyaan kallattii adda addaatiin reebamaa jirti kan wajjin kan wal qabate odeeffannoo jalqaba irratti isinii kennuudha jechaadha. Lammaffaan dhimma gabaasa mirga namummaa irratti kan xiyyeeffatedha. Gabaasa mirga namummaa kaleessa walgahii 51ffaa mana marii mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif dhiyaateera. Kan wajjinis wal qabatee mootummaan Itoophiyaa ejjennoo isaa ibseera. Sadaffaan dhimma irreechaati. Ayyaana irreechaa wajjin wal qabatee egaa odeeffannoowwan tokko tokko jiru. Akkuma beektan ayyaanni irreechaa Finfinnee fi Hora Arsadeetti kabajamuuf jira qophiiwwan adda addaa taasifamaa jiru. Dhimmoota kana wajjin wal qabatan irrattis odeeffannoowwan dhaga'amaa jiran tokko tokko kan isinitti himu ta'a jechaadha. Haga xumuraatti waliin haa turru jecha. Odeeffannoon kun hiriyoota keessaniif michoota keessan akkasumas namoota kanneen birootiifis akka dhaqqabuu danda'uuf like share fi subscribe godha. Subscribe erga gootanii booda immoo mallattoo dawlii tuquu hin dagatinaan isin jedha. Baay'een isin galateeffadha. Gara odeeffannoo jalqabaatti. Wayyaaniin egaa akkuma beekamu addawwan waraanaa adda addaatiin haleelamaa jirti. Raayyaan ittisa Itoophiyaa dhiphisee qabeeraanii qondaaltonni wayyaaneetis waan godhan dhabanii dhiphina cimaa irratti akka argaman odeeffannoowwan ba'an tokko tokko mul'isaatiin jiru. Har'a immoo gootichi humni qilleensaa Itoophiyaa magaalaa Maqalee irratti iddoo filatametti haleellaa raawwateera. Kanaanis qondaalli olaanaan isaanii tokko akka ajjeefamedha kan himamaatiin jiru. Garuu qaama dhimmi ilaallaturraa wanni mirkanaa'ee hin jiru. Odeeffannoowwan ba'aa jiran garuu kana mul'isu jechaadha. Kallattii Affaariin ammoo abaalaa wajjin wal qabate jechaadha. Humna isaanii garasitti kuusaa jiru odeeffannoon jedhus ba'aatiin jira. Hundumaafuu wayyaaneen mo'amaa jirti. Raayyaa ittisaa keenya gootichaan mo'amaa jirti. Haalli ittiin injifachuu dandeessu gonkumaa akka hin jirre ni beekama. Gara odeeffannoo itti yoo darbu gabaasa mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti kan xiyyeeffate kan isinitti himu. Egaa kaleessa walgahiin 51ffaa mana marii mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii adeemsifamee ture. Walgahii kanarratti gabaasee mirga namummaa koree qulqulleessaa dhaabbatichaatiin komishinii dhaabbatichaatiin Itoophiyaa irratti qindaa'aa ture. Dhiyaateera. Gabaasa kana biyyaaleen ardii Afrikaa baay'een mormaniiru. Itoophiyaa deeggaruudhaan jechaadha. Biyyaaleen miseensa gamtaa Awurooppaa lakkoofsaan gara 27 ta'an ammoo akka deeggaridha kan himame. Janeebaatti ergamaan addaa mootummaa Itoophiyaa ambaasaadar Zannaba Kabbada akka himanitti gamtaan Awurooppaa egaa gabaasa kana deeggaruudhaan warra gabaasa dhiyeessis jajuudhaan kan fudhate. Kana maaliif godhanii humnoonni kun Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuu barbaadu durumaanuu jechaadha. Komishiniin kun akka hundeeffamee qorannoo adeemsisu kan taasisan adda bilisa baasaa uummata Tigraay wayyaanee TPLFif deeggarsa taasisuudhaan isaaniif looguudhaan waan raawwatanidha. Ammas kanuma raawwataa jiru jechuudha.
Wayyaaniin akka mo'attuuf jechuun kallattii adda addaatiin karra ba'umsaa fi seensaa akka argattu taasisuudhaaf deeggarsa meeshaa waraanaas akka argattuuf haala mijeessaa fi jiru kuni gonkumaa waan ta'uu miti. Uummanni fi mootummaan Itoophiyaa kana akka hin deeggarree fi gonkumaa akka hin hayyamne ni beekama. Garuu immoo isaan heera fi seera idil addunyaatti fayyadamuudhaan balbala cufuu barbaadu jechaadha. Fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaa irratti qoqqobbiiwwan adda addaa akka taasifaman, qoqqobbiin diinagdee akka taasifamu, guddinni diinagdee akka quucaree hafu, uummanni Itoophiyaa jireenya hiyyummaa keessa bara baraan akka jiraatu barbaadu waan ta'eef kanaaf deemu. Kana malees immoo wayyaanneen karra ba'umsaa fi seensaa argattee meeshaalee waraanaa akka biyya alaatti galchuu dandeessuu fi kanaanis mootummaa Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irratti miidhaa akka geessistuuf haala mijeessaa jiru jechaadha. Isaaf looguudhaan qophaa'ee gabaasichi ammas erga gabaasichi walga'icha irratti dhiyaatee booda hojiirra akka ooluuf haala mijeessaa jiru jechuudha. Garuu immoo guyyoota 10 booda koomishiniin kun itti fufamoo ittiin fufu dhimma jedhu irratti murteessuudhaaf mari'achuudhaaf beellamameetiin jirechaadha. Guyyaa 10 booda waan ta'u immoo kan agarru ta'a jechaadha. Hundumaafuu humnoonni alaa Itoophiyaa koloneeffachuu barbaadu. Koloneeffannoo baran sana waan yaadaa jiran fakkaata. Kuni gonkumaa akka hin taane egaa ni beekama. Adabatanii yoo ta'an wayyaa fi uummanni fi mootummaan Itoophiyaas kan jedhee fi kan itti himaa jiru kallattii adda addaatiin jechaadha. Kanumadha. Fedhiin isaanii gonkumaa galma akka hin geenye ni beekama. Kan biraa odeeffannoon isinii qoodu dhimma irreechaa irratti kan xiyyeeffatedha. Irreechaan bara 2015 egaa fulbaana 21 hora Finfinneetti, fulbaana 22 immoo hora Arsadeetti kabajama. Kanaafis qophiiwwan adda addaa taasifamaatiin jiru. Akkuma beektan egaa ayyaana irreechaa sirnawwan adda addaatiin qophii adda addaatiin kabajamaa jira. Mariin taasifamuu jira. Egzibishinii fi baazaariin qophaa'ee jira. Akkasumas agarsiifni aadaa Oromoo akka jiru biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa ibsa kenneen mirkaneesseetiin jira. Egaa ayyaanni kun karaa nagaatiin akka ayyaaneffamee darbuuf dargaggoota Oromoo foolleewwan dabalatee humni tasgabbii qophii barbaachisaa taasiseetiin jira. Akkuma barame ayyaanni kun karaa nagaatiin ni darba jedhameeti eegamaatiin jira. Kuni akka milkaa'uuf egaa nus akka lammitti gahee gama keenyaa gumaachuutu nurraa eegama jechaadha. Ayyaanni kun akka boora'uuf rakkoon akka mudatuuf humnoonni socho'an akka jiran ni beekama. Fakkeenyaaf yoo kaasne amma tibba kanaa irreecha wajjin wal qabatee weebsaayitii hawaasummaa adda addaa irratti odeeffannoowwan darbaa jiran tokko jiru. Kanneen kun kan ta'an egaa ajandaa uumuudhaaf, ajandaa burjaaja'umsaa, ajandaa jeequmsaa uumuudhaaf barbaadameeti. Ayyaanni kun hawaasa musliimaa hin ilaallatu jedhamaatiin jira. Kun akkamitti ta'a? Gonkumaa kan ta'uu hin dandeenyedha. Oromoon tokko ta'eet irreeffata. Kanumaan dura jechaadha kan barame. Baranas akkuma barametti tokkummaasaa mul'isuudhaan, tokkummaasaa calaqqisiisuudhaan ayyaana irreechaa miidhagaa addunyaa irratti mul'atu fi kan hundi itti hirmaatu kabajata ayyaaneffataa jechaadha. Humnoonni kun kana kan gochaa jiran akka kun hin taaneef jechaadha. Kana dura dhaabbachuun immoo barbaachisaadha. Gama keenyaan gahee gama keenyaa gumaachuutu nurraa eegama jechaadha. Numatu ofii keenyaaf hojjetee waan ofii miidhagfataa tolfata waan ta'eef hin callifnu jechuudha. Odeeffannoowwan har'aaf isiniif kennuuf itti qophaa'ee dhufe kanneenuma baay'een isin galatoomfadha. Sirba qamar gidduutti dhaabeen isin affeeree kanumaan xumurachaadha. Akkuma duratti isiniin jedhe odeeffannoon kun akka kanneen birootiifis dhaqqabuuf laayik, sheerii fi sabiskiraayib akkasumas sabiskiraayib erga gootanii booda mallattoo dawulii tuquu hin dagatinaa. Baay'een isin galatoomfadha. Ulfaadha.
weellisaa beekamaa Qamar Yesuuf waa'ee irreechaa kan sirbe dhaggeeffadhaa. Oromoo lammii kiyyaa. Dhufe didicha waliin ilicha guyyaa irreecha. Oromoon duruu faaya. Irreechi irree keenya. Irreechi irree Oromooti. Har'allee na boojee sirraa dhalachuu kiyyaa. Dhugaan hin haguugamu. Dhugaan baddee deebitee. Badda gammoojjii walitti ilcha. Fayyaa ta'a nagaatti.